Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gongooma uummataatirraa sagantaa waaree ilaalaa keenna qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa waaree ilaalaa keennatiin keessummaa kabajaa tokko qabna. Asumaan isin wal barsiifna jechuudha. Keessummaan kabajaa keenya Washington Seattle Studio Oromiyaa Freedom Media argamanii gaaffii deebii hojii taasisu. Keessummaan kunis hayyuu Arsiin qabdu. Keessattuu Oromiyaa keessatti seenaaf heera Arsiin qabduuf Oromoon qabdu sirna qabsoollee waliin taasifnaa maqaa isaanii isin barsiifnee gaaffii deebii keenyatti fufnaa haga dhuma sagantaa keenyaan hordofaa isiniin jenna. Ani isin keessummeessu isin wajjin turu Abdallaa Gammaduuti. Egaa baga nagaan dhuftani. Mee maqaan keessan eenyu, eessatti dhalattanii, eessatti guddattanii, mee daawwattoota keenya ol baradhaa. Maqaan kiyya Qaasim Joonjaa jedhama. Hantuuchuutti dhaladhee hantuuchuutti guddadhe. Hantuuchuu jennu maqaa naannoo tokkooti. Akka daawwattoota keenyaaf ifa tahu mee fakkeenyaaf eessa hantuuchoo sun eessa godina kamitti argamtii, aanaa kamii argamtii, ganda keessa dhalattanii hantuuchoo suni yookaan naannoo isinitti dhalattanii ganda kamii, aanaa kamii, godina kamii duratti illee ammatti illee. Gaafa duraa godina Baaleetii, ammaaf godina Arsii Lixaatii, aanaan keenya Hadaabbaadha. Maatii horattanii silaas manguddoodha. Ilmaan meeqa qabdan? Ilma 10 qaba. Ayee akaakayyoo qabdu? Intalatu hafee miire. Intalaaf ilmi soojjumaan lakkaa'amanii ilmaaf intala walii lakkooftanii 10? Lakki. Ayee walitti qabaa maatiin keessan dhiira meeqa dubartii meeqa? Dhiirtii 10 durbii 12. Waan bareeda baay'ee hortanii rabbiin hormaata keessan umrii isinii haa tursiisu. Isinillee rabbi umrii isinii haa dheeressu. Egaa waajji qofa jennee miti istuudiyoo keenyatti kan isinii yaamnee fi keessummaa magaala Seattle dhuftanii ilmi keessan Muhammad kan magaala kana jiru. Akkasii? Akkasi. Egaa hawaasni Seattle illee dheengaddallee addatti alatti isin simatee keessattuu Abdulqaadir Faant warri community kennan deemu isin simatanii hawaasa keenya wal isin barsiifna jedhanii anillee gaafa sana isin arge manguddoon kun hayyuu keenya haftee manguddoota keenya kaleessati yoo saniin illee dhaqqabnee irraa waa fuudhuu dadhabne irraa isaanirraa waa barannaa daawwattoota keenyalleef akkasuma odeensii keenyalleef akka waa himan gara istiidiyoo keenyaa affeeruu qabna jennee Abdulqaadir waliin dubbannee sagantaa kana qopheessinee akka isin istiidiyoo kanatti dhiyaattan isin taasifnee mee waan irraa gaanu sirriidha. Oromoon kun bal'aa, Oromoon gosa hedduu qaba. Gosa Oromoon qabdu keessaa Arsiin gosa tokko. Arsoomni qorsooma jedhanii Arsiin tun sikkoo mandoo addaan baha. Mee maal jechuu sikkoo mandoo jechuudha? Arsii yoo jenne maaliin ibsina? Akkamittis ibsina? Arsii mandoo sikkoo yoo jedhan Baaleef Gadabi mandoo sikkoo. Raayyaaf Kajaa illee mandoo sikkoo qofa keessa jira. Arsiin arsoomni illee tokkocha, dubbiin illee tokkotti, uffanni illee tokkocha, alangeen illee takkatti, murtiin illee takkatti, seerri hambaa illee tokkocha. Arsii kanatu walii galcha. Bokkuun isaa illee tokkocha yookaan tokkocha. Bareeda. Sirriidha. Arsiin tokkocha yoo jennu fakkeenyaaf Arsiin Gadaa qaba. Bokkuu 5 raayyaa yoo jennu mee maaliin ibsina? Akkamitti ibsina? Bokkuu 5 raayyaa jechuun kunuu maali mataan isaa? Bokkuu 5 jechaan biyyi bokkuu 5 hin qabne seerri hambaa guutuu hin qabdu. Bokkuu 5 guutuu qaba raayyaa. 5 yoo ibsi jettan in ibsa. Mee ibsa addaan baasaa takka takkaan. Adaabbaa, Hawaxxuu, hin geenne 5. Hangisoo 3. Adaabbaa jedhee. Hangisoo jedhee Qoomaa jedhee. Jetta 3 jettanii. Lamatu hafe. Qoomaa ishee bokkuu. Silxaana.
Sultaana eh, afurii afurii awwattuu awwattu awwattu sanuu hangafan jalaa bade. amma bokkuu shanan kun sirri yoo amma sun maqaa dhuftan qubsuma lafaatillee ta'aa. Bokkuun kun qubsuma lafaa kanaa wal qabatamoo akkami? Moo namoota naannoo san jirantu bokkuu kana gadaa ta'e abbaa gadaa ta'e deeman? Kun laajjo jira, kun ossee jira, kun gaama jira, kun bubbisaa jira, kun bucha jira. Cuftu aanama kana keessa tokko jiraate qabalee ganda 27 keessa jira. Aanaan keenya ganda 27 qaba. Isa keessa jira cuftu. Isaan kun. Mee kabraa waan isin gaafadhu sirri gadaa shanan raayyaa yoo jennee shanan isin ibsisan keessaa fakkeenyaaf arsiin yeroo garii arsii sadii jedhan maali jechi kun hin jira maaliin inni dhugamoo arsiin baale maaf diidaa moo maalinni mee wanni isaa adda baastan jira? Arsiin baalee fi diidaa miti qofaa miti. Raayya jirti, kajawa jirti, faarachuu jirti. Bakka kana bakka hin taane bakka rabbi isiin uume harar jirti, carcar jirti. Arsiin takkatti dallo jirti, dumaal jirti. Kana isin gaafadhee fi namootatu hubannoon namoota ammaa keessattuu namni uftee yoo uftee waltee waan ofii beekee ka'umsi namaatu ilaala. Yoo arsii tahee Oromoo tahee bifa saniin biyyallee ijaarata. Sababa kanaaf isin gaafanne keessattuu ilmi ammaa waan kana akka baratu manguddoo akka keessanii kanarraa akka waa hubatuuf waan kana isin gaafanna. Kabraa wanni isin gaafannu sirri arsiin Oromoo keessaa kun handhuura jedha. Kun lapheedha ka'umsa arsii keessattuu odaan guddichi jiru keessa jira. Mee waan odaa kanaatirraa maal wanni jettan jira? Odaan ka arsiin walaaburraa baatee odaa roobaa geettee odaa roobaa irraa geettee geesse dhuftee geesse irraan kotoo buutee kotoo gaafa buutu raayya teettee raayyaani hangafa bokkuu maraatuu gootee lafa keette. Egaa bokkuu raayyaa yoo jennu bokkuu raayyaa bokkuulee shanan sikkoo mandoo keessa argamu keessaa haga tokko nuti fixanii jirtan. Mee kanumaan wal qabatee seenaa Oromoo keessatti jalqabuma qabsoon Oromoo ka taasifamte lafa kana irratti hawaasa kanatu eegale. Mee waan kanarraa keessattuu qabsoo Oromoo keessaa qabsoo Doombir mee maal irraa jettan maal irraa beektan? Haji Umar Qeebalooti jalqabaaf ka fide isuma fidellee gadi inni Jeneraal Waaqotu jira isarraan wanni kun muluunuu uumamuu danda'e eega galeenii biyya weegeetittiin galee waa baataa waa gaalaa kenne waa nyaataa waataa kenne dudda galee baqata uradaan biyya diinshoo gurra fi eenyu kenne gaafni jedhan gaafa qabsoo Umar Qeebaloo sanii gaafas ammoo biyya cufaayyuu itti shaffatee namni akka Abdoo Waaqoo Morkee Kadir Waaqoo Morkee hangeetuu irraayi facaa namni akka Kadir Buttaa ammallee akka Abu'oo akka Saddiiq Roobaa akka Kadir Roobaa akka Hasan Turee Hembellaa awwarraayi gara kennaan Haji Waaqootiif Qaasim Mar'oo weeraa Doombiritti Haji Umar Qeebaloo waliin namni shaffatee jarasan bichaa miti akka gaama jedhanii akkasii tokkoffaa ammallee warra Kadir Waaqoo shaaqee Kadir Waaqoo Haji Daawud Waaqoo Abdoo Waaqoo Sheekh Badrii Waaqoo cuftuu warri Waaqoo warra yoo san shaffatee obboleettiin isaa culuu jedhanii nu Kadir Waaqoo sanii eessumatti oollaa
Kadir gaafa waraanni shiyalaqaa tokkoo dhufee bulluq safaree kadirii baanantu ana bulluqii baanantu tana kadirii baanantu ana gurshaa isiniin bulchutu kana jedhee gara nattillee bombii lama darbee gara nattillee bombii lama darbee keessaan lufe weeraa dhombir irratti kana barbaada amaaraallee dhawatee sheekaan ka barbaadaa tukkunaa jedhi sheekaa barbaadaa jedhanii warri yoo san akkana hojjete dhiira sanii warri akka billee waaqoo abdoo baatii jil'oo qaasim baatii jil'oo mara laakka'ee hin danda'u shaambal godaanaa eenyu jedhaniini nama akka Shee Umar goondosaa inni gosaa innillee soddaa Kadir waaqooti qabsoo yoo sanii ambatanatu finiinse warra waaqoo murkee warri an amma jedhu kun janna jagna xiyyiiti fixee jara san Kadirin sunillee xiyyiitiin hin du'e namni akkanaa kana yoo ka'u qabsoo yoo kaatu majammara haa jettee hangeetuu irraa kaati hangeetuu irraa ka'u kaatu. Hangeetuun godina kam keessa naannoo kam? Godina Baalee keessa jirti amma. Amma nu aanaa kami? Aanaa hangeetuuti. Arannaa bulluqee. Achirraa yoo ka'u nama biraatitti dhuftu Adaabbaa dhufti bakka. Adaabbaa irraa yoo kaatu Dodola dhayti. Dodola irraa yoo kaatu Qoree dhayti qaxxaamurtee. Gadaba akkuma jiruunu warra waan kana cimpisee akka cimpisaatitti cimpisee kaayee yoo gizee itti eeggadhu ittan gizee itti eegaa yookaan isanillee warra cimpisee kaayee. Waa isin gaafadha. Dhombir yoo jennu qabsoo kana eenyutu hooggana eenyutu deemani? Dakaa Waaqoo guutuuti. Dakaa Waaqoo guutuuti. Asolii Haji Marqee Balooti. Haji Marqee Baloo kun gosa kam? Weegee. Aanaa kam isaan? Aanaa Adabbaati. Bareeda seenaan kun kanaan dura keessattuu as gara Gadabitti jechuun arsii lixaa amma jedhamaami. Amma arsii lixaa jedhama kaleessa Baalee godina Baalee jala ture. Yoo qabsoo Dhombir jennu keessattuu gara asaanu gara Gadabitti asaanu kanatti keessatti namoonni baay'een akka keessatti hirmaatan kanaan dura seenarratti dubbatamee hin beeku amma seenarraa dhagaa jirra. Dhimmoowwan isin kaastan waan baay'ee murteessaa fi namoota keenya qabsoo keessatti gatii kafalan isaan akka gartee dhalli ammaa kunillee isinirraa baratu waan gaariidha. Mee qabsoon Dhombir eessarra dhaabate? Karaa makiinaa gadi hin tarre. Karaa achiitiin diinshoon jarri Haji Marqee Baloo kun diinshoo dhiyaata. Lafuma ofii irra galee garuu Dhombirsaan jedhaniini. Dhombirsaan galee qawwee lammaffaa toomifni xiyyiitii 20 nyaataa inni otomaatika jecha. Dhombirma santu dhombiroo qoonqoo leenqaa jedhanii isuma santu shiftaa jechuun hoggii guddaa qaba asliin ardhallee namni yoo muka seenee jedhe namni san sodaanne jiru hoggii qabaa akkasumaan aanaa kenna taree garaa jalaa wal gargaaranii namni akka dhala qabuun anuu mataa kiyyaan xiyyiitii bitee geessaafii ture harka garaa jalaatiin jara sadii. Isin yoo Dhombirsan umriin keessan hagam ta'a? Akkamitti hirmaattan? Umriin keessan nama umrii ganna meeqa taatu yoo sanitti? Tilmaamatti 20 ol malee achii gadi hin jiru. Waan jarri barbaaddu sooqidda dhoksee fe'ee geessaaf. Raashina geessaa ture. Raashina geessaaf. Abbaa kiyya qabanii ilmi kan kee eessa jira jedhanii wuciicimni baasee Tasfaayee Abdii jedhanii ni gobbarraa dhufee Tasfaayeen Abdii sun baasee ilmi kee eessa jira jedhee luka raase. Yoo Tasfaayeen luka raase abboota luyti tantee haa cittu jedhaniin ilmi kee eessa jira jennaan karaa eegaa jira shiftaa siinqii geessaa jirtu hin jenne abbaa kiyyaan jedhe bariisaa Tasfaayee Abdii suni xaggaa Waaqtolaa waliin makiinaa yaabbatanii wayita gara Shaashamannee adeeman qilee irraa lixeenii makiinaan lutti irraa citte afaan Gadab kana qaba. Hedduu galatooma. Garaa jalaan biyyi martuu itti hirmaatee qabsoon ripha odoo hin taane ripheellee akka inni jedhe sirrii ta'ee waggaa 7 taa'e odoo hin citin
eegasii waggaa torba yoo inni taa'e mangistiin ayirii itti fide ayiriin horii jara karaa baatu dhoorgee itti darbate eegasii harkaa kennattu jedhanii namni keessaa harka kennate akkasumaan arsii waa suuqatti qawwee ribsiisanii marangalchine itti galanii waaqollee isallee as fidanii erga fidanii illee inni teenne tawaaqoo taarika isaa ganaa itti deebi'ee dubbadha akkas jira. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media sagantaa waaree ilaalaa kenna ka Haji Qaasim Joonjaa waliin taasisaa jirru akkuma itti fufetti jira. Mee waa'ee qabsoo doon birkaasnee jirra. Sooraa yoo jennu maali irraa beektanis? Sooraa yoo jennu sooraa yoo nama gariin namni jecha kanan dhageenye fuudhee Somaalee fa'aatti galchaa. Mee maalin mee akka uummata keenya ifa ta'utti keessattuu young generationiin qubee generationiin kun waan kan akka hubatu. Sooraa yoo jennu tooraa jenne. Sooraaf tooraan illee tokkocha. Inni cimpisaan dura jedhe odoo wanni kun hin dhufin Baqqalaa Ogatoo Asallaa irraa dhufee Jawaaraa Sayidoo ta'anii Abdullaahi Ganamoo ta'anii eenyu namni jiru ani mucaa xiqqaa ta'ee waliin jira. Caffaa jirmaa lafa nu amma seera itti ijaarre kanatti caffaa jirmaa yoo jedhan caffaa ittiin garmaamanii ulee itti dhaabatanii caffaa jirmaa kana walitti galanii naqatanii innuyi Oromoon uf dandeenya. Amaaratti illee bullu gabrummaa kana jalaallee ni baana jedhanii walitti kakatanii hojjaan galanii ijaarsi gaafas jammare. Baqqalaa Ogatoo Asallaa irraa dhufe. Kadiiree gamaa dhufe. Asii warri baddaa kanaa jiru namni kenna namni tokkoon hafnee buluun itti bahee dhoksanii achi kakatanii hojjaan galanii cimbifni isa. Odoo kunummaan akkanaan jiru dargiin biyya olii gadi ooftee ijoolleen dhuftee waddu samaachi jettee warra abbaa lafaa jettee quba hancufa nutti dhufte. Hancufa nutti dhuftee nu rifachisiisanii biyyaan ari'anii mukatti jalaa dheennee gallee erga dheennee gallee godaanaa tunnee tokko dhufee isatti harka kennadhaa jedhanii harka kennannee garas illee deebinee nuu ta'uu diddee jidduu kana jarri maxaxxeessaa eenyuun dhufee aliimuunsaa dargiin dhufee mareet lakkula raash jedhani. Lafa ofii illee dhiisuu hin finqila kaasee Oromoo. Lafti teenna lafa teennan dhiifnu. Lammaffaa bilisummaan teenna jedhan Sumaalee abboo Sumaalee galbeedu yoo jedhan nu warri gadi hin dhaqin illee hin feenu warri gadi dhaqin illee hin dide. Oromoof wayita sanuu falman. Akkana jirti. Maalirraa fudhattan jecha kana? Tooraa jedhu kan? Tooraa jechuun yaa'u maqaa ittiin moggaafame. Warri karaa bala'ee balaa buusutti jira. Gadabiin biyya dhiiraa kaarraan gadduudutti jira jedhee geerraree waaqoo guutuu. Gadab gaafas fardaan reebdee lafoo reebdee eeboo reebdee qawwee woon qabaanne haga katamaa seen dhugeenne guyyaa 2-3 warri karaa bal'ee balaa buusutti jira gadabiin biyya dhiiraa kaarraan gadduudu jira jechaan kan arraaji. Jeneraal Waaqootu jecha kana jedha. Jecha kana jedhee geerrare. Ijoollee wayittu waaqoo qannaamas jedhanii abdoo taayee jedhanii reebdee tulluu dodolaa bira gattartee waraana keenya seetee amaaratti seentee amaarri fixe. Dhiirummaa qabdi fardaan buluftee ijoolleen tun. Galatooma Haji Qaasim miidiyaa Oromiyaa Freedom Media irratti yaada bal'aa uummata keenya kennuu keessaniif hedduu galatooma. Mee qabsoonni keessattuu lafa sikkoo mandoo kanarraa ka'u haga qabsoo abaawoo as dhufee jira. Mee akkamitti ol qabata? Maal hirmaannan yeroo san ture naannoo sanitti egaa abaawoon biyya keessa galee akkamitti walitti hidhame qabsoon tooratii fi qabsoon abaawoodha yeroo sanitti? Wal dhaqqabe moo addaan hafee eega ture ka'eetiin ka abaawootti dhufe? Wayituma san keessa dhuftee haa dhuftu malee kun
ani waan isin nan gaafanne himuun narraa tola. Hima rakkoon hin jiru. Qabsoo tanatu qabsoo guddoo waan guddatu irraa hafe na gaafachuu. Tooraa tana. Tooraa kanaa Tole. Tooraa kanaa. Ayee. Abbaan qabsoo tanaa Abdullahi Ganamooti. Ka tooraadha. Abdullahi Ganamooti. Jagnoonni isa jala jiran nama akka Waliyyii Dotii, nama akka Tukee Joonjaa, nama akka Shee Ahmad Xoollee, nama akka Haji Dafuu Leenjisoo, nama akka Qaasim Sheekoo jiru ammallee nama akka Kinnisoo Joonjaa obboleessa kiyya kama Tarayyaasiin qubarraa murte Tajii Guutoo, Hajjii Sabuu lakkaa'eetu geesseen danda'u isa ammataa namni irraa fi akka lolee guyyee akka barandaa duube'ee warra Abdullahi Ganamoo kaayee jedhe keessa barandaa duube'ee barandaa buudee jaarsoo oogee Qaasim Joonjaa nam sadiin kenne Abdullahi awwa'oo waggaa 3 gaama waggaa 2 mana namaatti dhoysinee leenca Abdullahi leenca taru akkasiin hojii sanitti seenee gaafa kana dhiirti dhiirummaa qabdu akka birmajii ilmii akka Kadiir Hedoo Kadiiriin du'e birmajiin nu waliin bakka lolaallee dhaqaa ture nuungam ammoo Dodola ana Dodola keessa qubatee dhiirummaanillee arjummaanillee tokkoffaa Jifaar Woshee namni gamaa dhufe kana bichaa miti nama baay'ee waan sammuun tiyyaa nama waggaan kiyya 85 haganallee dubbachuu rabbii kiyya naa kenne silaa hin buusa warri kanatti yoo jammaru nama akka Hasan Aliyyi nama akka Kadiir Waaqoo ammallee itti deebi'ee kana ka dhaqqabu akka Mitikuu Adeemaa ka wareegame hin du'e kunniin akka Qaabatoo Bucuu akka Qaabatoo Badhaasoo akka Badhaasoo Dafoo akka Jaambuu Ogatoo warra gaafa lola allummaa qawwee 5 akka Haji Qaasim Qannaamash Huseen akka Duula Haji Huseen akka Xiiqqoo Haji Huseen ammallee bira dabree warri badhee bahee wareegame. Badhee fiigee itti dhaqee jagnummaa badhee namni akkana kana weeraan ta'uudhaa qulqulleessoo jagni dubartiin illee jagna nu duubaan baatee oolti malee manan teettu wayitatus kin bahee dhiirti jirtu eeboo reebdii ka du'e awwaaltii ammallee gaafa laga naananshaa Kamaal ka jedhan Kamaal Kadiir Guyyee silxaana qawween isaa jiitiri qawween isaa inni akka nabiraan anas akka ati jirtu kana nabira jira an taa'i jedheen gadi dhaabataa tokko isaa inni anitu akkanatti qabeetti oof isa nabira jissitee qawween isaa gara kiyya jiddee inni achi jigee guyyaa illee jum'aa san awwaalle qabsaa'onni warri nama kana awwaale warri nama kana geegesse akka Haajii Waaqoo Gabayoo akka Waayyuu Heebboo akka Haji Waariyoo Baam'ee warri jaarsotaa ka duuba jiru qabsaa'onni nama kana awwaale amma akka Hasan Waaqoo Diimaa Billaacha hangeetu awwoo irraa bahee dhufee nu gargaare weeraan dhombir himeellee geesseen danda'u iddoo takkatti bichaa iddoo Cumuluggo jedhan bakka karaa ilmaan Joonjaa otoo hin bahin bakka ilmaan Joonjaa jedhan ilmaan Joonjaa suni Dheekkoo Joonjaa Tukee Joonjaa Qaasim Joonjaa Kinnisoo Joonjaa nuyi hin jirti tabiraallee kun awwoo jiraa obboleeyyan xiyya nama torbanuu bombii mataa keessa soqan ijoollee teenya tanurraa dhalatte hiikuuf Muhammadii amma isin argitan kana bombii mataa keessa soqanii jirani qulqullina nu dhorgatte warri wayyaanee yoo ijoollee teenya qulqullina kennaa jedhan qulqullina nu dhorgatte akkanatu jira taanii yoo as tarree mee sirri galatooma waa baay'ee ibsitanii keessattuu namoonni seenaa barreessitan lafa sukkoo mandooti irratti qabsoo deemsifamaa ture maqaa garagaraa hamoggaafatanii haa qabsayan malee
Oromiyaaf Oromummaa tiisuu fi kanaaf namoonni seenaa qoratan kana odeeffannoo kana fudhatanii battala san dheetanii qorachuu dandeettu. Nama nafni irraa hafee galatoo dheekkamaa jedhanii janna irba barbada akka shaamballi sadi ga'u. Useen Jawaaraa jedhanii ka akkasiisan Haaji Qaaduu Baasha Kadir jedhanii lachuu amma as jiranii kunoo as mishootaa jiranii Haaji Qaaduun sun jaareera Useen ammallee ka akkasiisan irboo jaarraa hebboo jedhanii hin geeffamuu wanni ani isin jedheef galatoo xuufee jedhanii hin geeffamuu wanni ani isin jedheef kanaa miti ba'aa ka'anii dagadhe akkuma jedhe san sammuu tiyyaan rabbii kiyyan galateessa gimmaasha nama kanaa ragaa isaanii ba'u. Nama akka Haaji Galatuu Gishuu, Haaji Huseen Gishuu, Waayyuu Hebboo qabsoon jala kanaa adda maaliif adda ta'a? Gaafa mana jaarsoo absuu guban halkan sadi waan akka kanaa ofirra buusin bullee dhambinurraa baqatee qawwee 64 qaba alaafinna ta'an alaafin karaa kanaa sanii isa jarri Qaasimii Joonjaa biraan deemnuttee tukkoo badhaasoo gadaa oogee Tajii Guutoo Haaji Huseen Gishuu roorroo Haaji Galgaluu roorroo Maaraqoo waliin bulle warra qabsoo finiintuu waliin geegessine ambasan guyyaa tokko sa'a oollee halkan akkasiin qooqa bullee waan seenaan hin dagatamne intalti ho'i maraattu jira aanaan ambi irraa deemetti isa raaftee nuu laaffiftee bachoo nuu fiddee halkan torba bullee gaafa kurnyaffaa Waayyuu Hebboo kaqa jedhu suniif haajii suni deebiftee ammallee maseena qaltee nuu fiddee waraana keenya dachaafannee achi asillee lollee galatoo dheekkamaa mingisee namni galatoo dheekkamaatiif lolee guyyee fakkaatu iman jirre yoo tuus akka uummataan isaa akka socho'u. Mee toora qabsoo toorati wal qabatee communication akkamii wal qunnamtan bilbilli jiru mee diinatu isin reebaa jira akkamii meeshaa argatanii akkamii wal qunnamtan communication keessan maaliin xalayaa barreessitan moo akkam tartiibni qabsoo sanii maal fakkaata hoggansa qabdu eenyutu hogganaa akkamitti deemaa turtan. Kadir boruu sun dhufee mana kiyya bulee shugguxiillee naa kennee qawweellee ofii naa kennee karaa kana adii si kenne haga ani deebi'utti qananii tan teettasi erge tanaaf yoo ati karaa kana hordiyyaa kana eedde itti deebi'a yoo ati ittiin eegin adaabbaa ittiin deebi'u jedhee an akka gaafa inni siin jedhee warra isiniin jedhu kana wajjiin uduqanii tokko manatti hin galin uduu harki keenya bullaacii qabatu maleen oolin wardiyyat tokkosi waraanni dubbayii tokkosi utuun oolin gaafa kaanii kammii sadi ta'ee kammii Tukee Joonjaa kammii Huseenii Gishuu ammallee kammii Hajjii Sabuu waraanni 300 nuu galee gaafa waraanni 300 nuu galee nuu guddaa taanee namni ammoo lubbuu dhabe gaafa qabsoo tana keessatti gaafa lola duranaa majammaraa waan hin daganne dagadhee qawween 150 Abdullaahii qabna jettee duultee karaa bulteerti. Qawwee 150 tana duultee karaa bultee kalee allummaan cabsanii adhaanaaf Abdullaahiif lolee guyyee ka jedhu san bichaadha. Abdullaahii wajjin dhufnee farda qaba fardi kiyya daama farda maqaa qabu isa itti kennee Abdullaahiin kun sirrii malee furda maali ka gamaa wacuu qaasuu naan jedhe warra isin qabuuf deemuu jedheen. Rabbi si haa qabu maal nu qabdiim itti tokkosi amma naan jedhe hin geenne hin dhaqqabnu ittiin tokkosuu jedheen yoo amma xiqqoo gadi fagaadhee ka'ee achi damnee qawween akka kennee jira aloosha takkatti an itti buuse warri isa qabuuf deemu namni 150 dheefa faana fuunee yoo bishaan malkaa deemtuu ceenu qawween 50 harka nu kennattee nam sadiin Abdullaahii fi ijoolleen Abdullaahiin ijoollee lama isa bira jira tokko asiraa amma abbaan maqaa isaa hin dagadhee marganamu asira ka gaafa waliin jiru isa rabbi asitti waliin nu argisiisee nat dhufee natti booyee waan namni godhullee naa godhee akkas jedhee nama wal beeynuuni Abdullaahii ganamoo gaafsa waggaa 5 taa'ee namni majammaraa waliin cabsine qawwee isaa namni jara 150 sanii tokko se'anaa bariisaa san guddaa dhanqootu du'ee jaarsoo ogee foolisii 2 fixee foolisii 2 booji'anii kanaan bariisaa san qawwee
jirtu ta dhibbaaf shantamaallee muluu irraa boojine kanatu jira. Egaa hedduu galatoomaa Haji Qaasim yaada keessan bal'aa kan nu ibsuu keessaniif keessattuu dhimma qabsoo tooraatiin wal qabate kabiraa mee waa'ee qabsoo abaa'oo maal irraa quba qabdan yeroo bara 1991 akka lakkoofsa Girigooriyaaniititti biyya keenya qabsoo dhufteetti mee hirmaannaan keessan maal ture irrallee maal quba qabdan yoo seenaa dhageenyu qabsoo ho'atu taasifamaa ture naannoo sanitti namoonni isin qaban beektan ofiifillee keessatti yoo hirmaattanii jiraattan akkam ture? Qabsoon amma isin jettan tuni ammaa tuni. Ta'ammaa taraa miti. Beekee naa beeka. Haji Imartu Haji Qaasim Haji Imartu du'e gaafa qabsoo Oromoo kana kan amma adda bilisummaa Oromoo kana. Tabaroo baratti sirbee. Eessa du'e allumatti ajjeesan. Guutama hawaas isa jara Haji Qaasim Imar kana qabdanii isa biraa ajjeesanii Haji Qaasim Usee waliin Usee dhufnettee Usee nu bira dhufan. Usee eega nu bira dhufan maseena tokkoof sangaa tokko qallee fi torban tokko teessifne. Seenaan guutamaa hawaas haga qabrii seenutti narraan baatu. Luttobbaa namaati bareeda namaati jaran nama kanaan asiin gadiin hin deeminaa jedhee gadiin deemnu malee jedhanii didanii nu torban tokko bulchine utoo hin dhossalle jedhee akkamitti dhoysaree amma yoo ni jedhu qabsoo kanatti akkanaan beekna gaafa sellee shee amaxxoo illee hin jira baqqalaa dawaanoo hin jira baqqalaa fa dagadhe kan dagadhe Haji Qaaduun hin jira abbaan xiqqoon jira Qaasim Qannaa Washuseen hin jira gaafa kana qabsoon bilisummaa adda Oromoo kan isin jettan isa guutamaa hawaas qabatee dhufe biyya kana qabatee dhufe amma bariisaa yoo jarri torban bulchinee jara erginu bariisaa nu marsitee yaadiki bariisaa nu marsitee nagahuma afaan Amaaraa illee hin beekaan itti dubbadhee turjummaa na dubbadhee bariisama kana na tokkumanii oonagiin bulchee sangaa fi maseena itti qalee nyaachisee gadhiise Qaasim Joonjaa jedhanii jaratti na himan. Jarri sareen hojjan jiran nama 5 ta'anii inni amman beekaa bishaan marii bootiin na dhufan. Qaasim Joonjaa manni Qaasim Joonjaa eessaa naan jette. Ila kunoo asuma asiin qabadhu achi deemaa jedhee. Bira taree ammallee yoo laga gurraachaa ga'u namni 3 na dhufte. Qaasim Joonjaa beet bakkulnoo naan jette. Karaa kana qabadhaa achi talaa jedhee. Isirra dhufanii? Amma dhuftee amma gaafatti. Yoo amma bubbisaa dhufu tokko badhaasoo kareef saniin akka malee wal jaalanna waayyuu eebbootiin yoon argite jarriin gurraachatti. Gurraachuma taate. Amma maal taaree yennaan amma achiin deemi itti minu biratti hin qabini jarisi soqaasti jedhii itti maa karaa irraa dhokatu jedhan. Ligidaan tokko achi dhufee achi deebi'ee na hime. Hin ka'e achi. Anillee amma rifadhe uumaa du'ama farduma wit gatee mana cumuluggoo qaba achi yoo gadi galu mucaa wayiti himee mucaa kanaani abboo akkana jedhanii na soyti jarri amma mee maal taana jennaan mee beena waliin achi gallaa gara manaa naan jedhe yoo mana achi mana kiyya an seenu buna adoo mana an seenne boofni farraa boofni arroofni diimaan dhufe afoo kenna yoo boofni kun dhufe gurbaan kun dhiira wayiti harta qixxeggate kun garan tare mana ol seenu buna dhaabee adaadoonnaan hin ani qalbiin da shakkitee hin baay'an manaa gadi baane yoo manaa nu gadi baanu nu qabuuf dhufte ammallee yoo nu qabuuf dhufte ana rabbi arsii waa beetti uuma sadii irraa kute mana abdii bunaa jedhanii achitti gadi dhaqee dhokadhe eega dhokadhe gaafni isa garafan gaafas gaafni garafanii hidhanii dadhaban gaafas nuyi amma achi wayyaanee wayittu jira wayyaanee korma nama wayittu haakimi malaakuu jedhanii malaakuu sanii amartittiin takka fida kenna dubbatte bultii 10 dhokadhe ammallee fidaa jedhan jaarsoo ogee kan qabdee deemtiin ka foolisoonni biraa ajjeefte jaarsoon gadiin deemtee tumtee jaarsoo halkanuma san du'ee an akkanan na baase ta'oo nagillee ta'a akkana gargaarre waliin duuka buune. Hedduu galatooma
hedduu galatooma keessattuu egaa TPLF biyya Itoophiyaa ganna 27 bittee sirna mootummaa meeqa keessa dabartan isin? Haayila Sillaasee illee dhaqqabe. Dhaqqabdan Dargillee Mallas illee dhaqqabdan. Mara. Egaa Mallas du'e TPLF bara qabsoo jijjiirama keessatti mee maal ture qoonni keessan? Maal irraa quba qabdan? Biyyallee jirtan rabbi isin dhaqqabsiisee jechuudha. Ani mangistii maraa dhaqqabe kaanaa tolu namaan tolu amala. Haayila Sillaaseen namni guddina nu dhoorge isa. Oromoon kutaa sadi tartee akka hin baranneetti. Guddina nu dhoorge. Dargiin beeraa dhiiraan baradhaa jedhe. Garuu nama jiru lafarraa ansaate. Baradhaa sanitti isan jaaladhe. Mallas mullaacii gama lamaan qaraatii namni nu biyya fixe tokko isa. Qaruuteedha inni. Yoo waan takka jedhe uf duubatti deebi'ee yoo waan takka jedhe uf duubatti deebi'ee namni nama kenna dhoysaan manzaaraa dimtii hin qabne yoo akka baqqalaa dawaanoo fa'a eenyuun isin hima warra ka isinuu beektanii warra akka guutama hawaas kana fa'a akka deebi'ee nadhii gammadaa fa'a baay'ee kanneen bakka itti ajjeesan illee argine qarummaa an jedhu saniin akkasin nama waa beeku fitte wayyaanee. Mee egaa isillee yeroon isin dhume ari'amte. Ariisaa isiisan keessatti maaltu ture? Mee wanni gabaabsatiin yeroo qabnu wajjin. Ariisaa isiisan keessatti ariisaa isii baraa rabbi itti kaasee gaafa isii ari'an nuyi akka ijoolleen teenna baraaramtuuf waraana afoo dhaabannee ijoollee teenna hin tuqinaa jedhaa jidduu odoo deemnu bombii aaraa nutti tokkosanii bombii aaraa saniin ka du'e guyyee duulaa ka jedhan nama biyyi qabdu hin jira. Ana fuula kanan na dhootee jigee haqqisee mana galee bishaan dhiqadhee achin narraa baate. Ijoollee teenna baasuuf baay'ee jidduu deemnee waan kana dhoorguuf miti ijoollee baraaruuf. Poolisii aanaa daabbaa gaafas galata irraa qaba. Qawwee 40 qabdii qawwee 40 san mana keettee akka giddiif malee akka jaalala hin qabne ijoollee teennatti hin tokkofne akkasiin teettee gaafasii fi namni wal keessa waan daanfu daanfa nu garuu ijoolleen teenna haa baatuuf jaraanuu gaafa guyyee ajjeesan san ijoollee teenna nu bee dhiiraa jedheen akkuma isinitti tokkoftanii alaamtee mucattii wayii mucattiin wannaa kaasuu fi silkii kaameraa kana fuutee isin akkana itti qabde sirippee jedhan qawwee sanii kallachumaan itti galchitee ajjeefte. Nullee akka isin dhooftan kana dhoofna dhiirummaan kana amma ijoollee teenna ajjeesuu dhiisaa akkanatti ijoollee teenna hin danda'annaa nurraa dhaabaa waan kana jedhee afaan kiyyaallee itti dubbadhee jira. Garuu kun akkas yoo jedhe kun akkas hin jedhu jedhee waan dubbadhu hin qabu yoo sanillee biyya baraaruuf ana gadhaladhee biyya gargaaruu malee hin gargaaramnee duniyaa namaa najamuu gargaaruu biyyaatiif umrii kiyya guutuutti fixe aga umrii addaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media sagantaa waaree ilaalaa kenna ka Haji Qaasim Joonjaa waliin taasifnu itti fufaa. Aga dhuma sagantaa kenna nu daawwadha. Mee Haji carraa argattanii rabbi umrii isin kaa'ee yoo seenaa keessan isinatti himtan hawaasa kiyyaaf jiraadha jedhaa jirtanii keessattuu misooma naannoo Arsii Lixaa aadaa abbaa dodola keessatti taasifamu keessatti qooda olaanaa qabdan akka odeeffannoo qabnutti illee mee misoomni isin gargaaraa turtan hawaasa keessaniif keessattuu yoo mootummaa bira dhaqxan teessoorran teettan lafa teettan jedhan dhugaa kana uummata meeqa quba isin qaba gatii isin kafaltan keessattuu karaa baasuu keessatti bishaan galchuu keessatti mee waan kanarraa wanni jettan jira? Jira mee ibsaa. Qulqulluu jira. Hangeetu Abdoo Baaxii Sheekh Mammad Wagaasii Abdaa Sheekaa Facaa Haajii Aliyyi Hedoo Adeemaa Hadaabba Qaasim Joonjaa Hussein Bushuraa Taggaa Waaqtolaa Hajjii Hasan Abaadir Wayyoo gahee guddaa
kana waliin taphate isa awwarra kana mara yoo birrii dhaballee birriitti itti baasee yoo birrii salaabiin gaaf tokko abdoo baatii san fittee abdoo baatii nama ilma 40 qabu nuyi nama keenya harka keenya teessifna jennee ragaan isa kun amma asiiru kana an kaa'ee lafa taa'ee abdoon lafa taa'ee saraa taalloo jedhee baqqalaa namichi sun maqaan hin beekaa saraa taalloo zandiroo jedhee sooftii fuudhee imimmaan ka'een irraa xaragee ragaan isaa kana kunoo akkasitti itti beelofne mallas bira keennee mallas bira namni karaa kana nu eeyyame namni galata namni Oromoon qabdu abbaa duulaa gammada jagna ka gaafa bombiin 48 nama keenya madeessite namni lamaa du'e achi dhaqin jedhan kutee dhufe abbaa duulaati dhufee gaafa san kolleejjii illee nu eeyyamee ijoollee san yaallee birrii 20 kennee lafa kaalee mitirii 500 illee jaraa kennaa jedhee kadeemi abbaa duulaa gammadaati karaa Hadaabbaan geetu illee namni nu eeyyame hima jarmaraa fi isa birattuu waggaa hagam gara waggaa 10 ani waggaa 10 kana warra lafa san qoratu biraan hafne nafse garaan kiyya sababa kana opereeshinii ta'e gaafsan saannatetti irraa bu'ee opereeshinii karaa Hadaabbaan geetuutiif qaba biyyaaf laffa'ee kanaaf ragaan abaadir wayyoo nama jiru keessaa isaa nama kun hedduu adeemaatiif Haajii Aliyyi illee jirti abdaa sheekaa illee jira abdoo baatii sun otoo karaa kanan argin deemee ammallee waa'een karaa Hadaabbaan geetu waa'een karaa Hadaabbaan geetu sitti madha sidhaa madha karaan Hadaabbaan geetu maaf waggaa 10 lakkoofsiise odoon xumuram maaf hagana nurraa ture jalqabee jira bakka maaf ga'uu dhabe Umar Abdoo baatiitiif Seeyifu Billayee Waaqo warra hangeetu sheekota masgiida imaama kafaca'a taadaabbaa akka Sheekh Abdul Gaffaari akka masgiida maraatu karaa Hadaabbaa hangeetu akka wanni rabbi taasiseen taati nuuf kadhataniif ammallee warri jiru warri aanaa Hadaabbaa hangeetu akka waa'ee karaa saniin cadhifne yaanni an qabu wanni natti ulfaatee jiru waan karaa Hadaabbaa hangeetuutti kana qaba kanallee. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya gara xumuraa deemaa jirra. Mee Haji Qaasim yeroo dheeraa fudhattanii gaaffii deebii bal'aa kan hojii taasisuu keessaniif galatoomaa. Yaanni na hafe jettan hin kaafne uummanni irraa barachuu qaba dhagahuu qaba wanni jetta yoo jiraate carraa dhumaa isinii kenna. Bareeda. Ammallee carraan dhumaa ka qabu karaan kotoo asiin baaletti deeman sun ilmi banii Aadam dhume lafarraa waggaa waggaan hayyoonni jirtu dhumtee lafarraa karaan qileedha. Karaan sun fooyyee argachuu qaba yookaan jijjiiramuu qaba. Karaan sun ummanni xiqqaan haga gaafa nu dhalannee horii fayyisaa garbii 20 fixee bardheen gaddaa bar duraa hayyoota rooba irraa dhuftu hayyoota akkam nama 15 hagam qilee san buutee dhumtee ammallee baraanuu dhumaa karaan kotoo baasu sun mangistiin itti yaadee karaan sun illee fala argachuu qaba. Ammallee karaan laajjoo birbirsa waa lama isii hawwa woradaa ta'uu illee isii hawwa karaan illee itti ba'uu isii hawwa. Namni karaa saniif laffa'e Haaji Bakaraa Sa'id Ibraahim Qul'uu jarri kun lachuu barana du'anii yaadannaa jara sanii ta'ee odoo karaan kun dalagamee nama biyyi sun qabdullee nama mangistiin qabdullee mana marii waliin teerree jara kana lachuu Haaji Bakaraa illee waliin turre mana marii amma Haaji Ibraahimiif har'allee anillee mana marii san keessa jira waan akkasiisan yaadannaa jara kanaatiin odoo karaan laajjoo kun illee dalagamee ka jedhu hawwitee qabaa itti aanu waa'ee shanan bokkuu raayyaa na haftee jirti. Maali wanni jettan dabalaatti waa'ee shanan bokkuu raayyaa raayyaan seera ambaa ka itti deebise shanan bokkuu raayyaati itti deebisu seerri ambaa qara hin badee gaafa wannaan dargiin hin balleessite wayyaaneen illee gadi nu qabde haa qabdu seera san deebifnee caffaa jirmaatitti lafa kaalee mitirii 4,500 nuu kennanii
itti gaafatamaadhaan chaappaa qabna gumaa lallaba bokkuu raayyaa sun eeyyamu malee lallabanii gumaan dhiiraa 100 gumaan dubartii 50 danuu danutti takaanii akkasitti gahee qabdi jaarsonni aanaa Hadaabbaa akkasitti afoo dhaabattee biyyaa dubbii fixxee jirti. Anilleen sanillee waan takka odongoon dallasanuu birriiti yagimmaasha itti baasee odoo naman kadhitin haxiree ammaaf barana baajata birrii 2 miliyoona 2 nuu qabanii jiranii an biraa deemee wanni martu Abdul Kariim Kadiir jedhanii waradaa aanaa kennaati waan an jedhe kana maraa itti haayaadu amaanaa jedhanii sheekotni akka jirtuun ta masgid Nuur jirtullee masgida Karaayii Kaloonii jirtullee ta masgida Jamaal Hulleellee ta masgida Garraa kanaallee amaanaa itti haa ta'uu karaa Hadaabbaan geetuu du'aayii itti haa kadhatanii kanaani kanallee hagana keessa baya. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataatirraa sagantaa waaree ilaalaa kenna Haaji Qaasim Joonjaa waliin taasifne kanumaan xumurra mee keessummaan isaa wajjin deemu Abaadir Wayyaa dhimma Haaji Qaasim waa akka jedhan barbaannaa sagantaa kenna itti fufna. Freedom Media dambalii gunguma uummataatirraa sagantaa waaree ilaalaa kenna Haaji Qaasim Joonjaa waliin taasifne xumurree yaada gabaabaa dhimma Haaji Qaasim wal qabatee Haaji Qaasim nama akkamii akka ture nama toggarii yoo isaan seenaa deeman irra haasa'ama. Abaadiris ragaa baya manguddoon kun hawaasa keessatti manguddoo dadhabbii guddaa qabu. Ragaa isaanii baha jedheetti isaan hojii dhufee siidiyoo kennatti yaada gabaabaa Abaadir irraa fuunaa aga dhuma sagantaa kennaa nu daawwadha. Obbo Abaadir eenyu eessa dhalatanii eessa guddatan? Galatooma warri Oromiyaa Freedom Media asitti naafeeru keessaniif galatooma isiniin jedha. Ani Abaadir Hayyooyyoo Leenjisoo jedhama. Kan dhaladhe godina akka duritti godina Baalee aanaa Hadaabbaa ganda Haroo Huntee jedhama. Amma aanaan Hadaabbaa caaseffamaa waggaa 20 dabree asiitiin godina Arsii Lixaa jedhama. Daangaa Baalee irra jira jechuudha. Diinshoo fi Hadaabbaan Diinshoo gara Baaleetii Hadaabbaan gara Arsii Lixaati achitti ol daangessina. Aanaa sanitti dhaladhee guddadhee barnoota haga kutaa 12 achuma Hadaabbaatti baradhee san booda hojii barsiisummaatiin godina Arsii Lixaa keessa aanaa Saboo godina Baalee aanaa Sinaanaa aanaa Diinshoo kanneen keessa hojjedhee jira. Yeroo as kaloo hojii mootummaatiin isagaa bakka bu'aa aanaa Hadaabbaaf Diinshoo ta'ee mootummaa federaalatti bakka bu'aa uummataa ta'ee hojjedhee jira. Urga gara Ameerikaa dhufee waggaa 10 gahuuf deema. Abaadir kana fakkaata. Barnoonni kiyya haga barnoota digirii jalqabaa Yuunivarsiitii Arbaa Mincee irraa barnootaan baayoloojiin eebbifame. Digirii lammaffaa Addis Ababa Yuunivarsiitii irraa Environmental Saayinsiin eebbifame. Biyya kanatti immoo jimaa jireenyaa hojjetaa jiraadha jechuudha. Kana fakkaata jiruun kiyya. Galatoome Obbo Abaadir bakka bu'aa hawaasa kennaa taatee sagalee uummataa ta'uu keetiif seenaa keenis xiqqoo dhagee ture. Immoo seenaa kee yeroo biraa bal'inaan addatti sagantaa qabannee sirraa baranna. Amma kasi yaamneef akkuma manguddoo fiddee wal nu barsiifte. Mee maaliin ibsita Haaji Qaasim? Haaji Qaasim biyya jiraatan sanitti Abbaa Kadir jedhamanii beekamu. Minnesota yeroo dhufanii Abbaa Hiikoo jedhamu ilmi isaanii kan uummanni Minnesota beeku Hiikoodha. Gara Siyaatil yoo dhufan immoo Abbaa Muhammad jedhamanii beekamanii Muhammad immoo Siyaatil jiraata. Ammas ilma tokko gara Ameerikaa fidanii dhufan isaan fidee dhufe Jawaaraa jedhama. So Abbaan Kadir Haaji Qaasim Joonjaa Kinkoo jedhamanii waamamu. Akkuma duratti ibsan gosti isaanii walbatannaadha. Gosa Arsii keessaa gosa walbatannaa irraa dhalatanii lafti isaan keessa jiraatan gaara Hadaabbaa sanii. Namni kun qabsoo Oromoo keessatti qabsoo Dhoombir keessatti hirmaannaa qaban.
qabsoon dhombir kun qabsoo maqaa qawwee dhombirii mogga'ee jeneraal Waaqoo guutuutu jalqabee akkuma isaan kaasan garana kaas fide Haaju Marqee Baloot rabbi rahmata isaanii haa godhu jarri warri maqaa dhoofnu kun hedduun isaanii deemanii jiranii rabbi rahmata isaanii haa godhu Haaju Marqee Baloottu garana fidee san keessatti hirmaatan isaan booda qabsoon suni mootummaa Haile Sillaasee wajjin illee deemuudhaan waliin haasahaa laaffisaa kahaa seenaa Itoophiyaa keessatti qabsoo qotee bultoota Baalee jedhamee barreeffamee jira bara 1956-58 akka malee ho'aa ture. Utuu akkasitti deemu kufaatii mootummaa Haile Sillaasee dhufee qabsoon guddaan sooraa sun jalqabe jechuudha. Qabsoo sana keessatti hoogganaan naannoo amma nuti itti dhalannee guddanne kana keessatti Haaji Abdullaahii Ganamoo Caamsaati. Isa jalatti hooggantoota baay'eetu jira. Isaan illee hoogganaa tokko turan. Hoogganummaa qofa osoo hin taane warra baqatanii deeman qubachiisuun fakkeenyaaf warri gama irraa gama ka jennu Waabee gama aanaa Asaasaa aanaa Boqqojjii irraa dhufanii qabsoo kana hirmaatantu jira. Gamana bahanii dhukaasaaf ka Aanju gaara raayyaa ka gamanaa kana. Ka itti dhukaasan immoo Amaarri karaa qal'aa Shaashamannee irraa Baaletti taru kana gidduu san deemti. Jiippiin gobba deemu kana gidduu kana deemti. Kana irratti hirmaannaan isaan taasisan guddaadha. Akkuma duratti kaasan nama 3 haga nama 150 booji'uu qabsoo waggaa 5 geggeeffamaa ture. Jidduu kana keessatti dhukaasatu geggeeffamaa jidduu kana keessatti waraanatu leenjee dhufa amma kammiin duratti dhufe jedhu sun warra Maqadishoo dhaqee Hamar jedhama yoo san Maqadishoo dhaqee achi leenjee qawwee hidhatee dhufe uummanni kennachi yeroo sanitti Jawaaraa Sa'idoo hoogganaa ta'ee deemee ka isaan duratti maqaadhaan kun nama qawwee hidhachiisee Maqadishoo irraa fide kammii 3 ka jedhan kammii ajjisa buu kana keessa obboleen ta'e nama 2 ture Maqadishoo dhaqanii qawwee hidhatan rabbi isaanii isa araaramu tokko Jamaal Haajoyyoo leenjisoo jedhama amma amrii ta'ee jira tokko Sheekh Usmaan Haajoyyoo leenjisoo dhagamma lubbuun hin jira qawwee hidhatanii dhufan tokko biyya jiranii tokko jiitir hidhatee tokko kaarbe hidhatee dhufan abbaan jiruu sheekoo lolee karaa san irratti amrii tahanii karaa sanitti hafan warri faamiliin sun Minnesota kana jiran warri abbaan isaanii qabsoo saniif gammoojjii Baalee keessatti hafan. So kana keessatti maqaan Qaasim Joonjaa maqaa guddaa ture. Daangaa gammoojjii Baaleetii haga uummata kana qubachiisuu birmajii ilmii fa'a warra gamaa as dhufee as qubate jara kana qubachiisuun qabeenya jaraa tiksuun nyaachisuun obaasuun karaa dabarsuun hojii guddaa hojjetaa ture. Qabsoon sun illee deemtee laaffattee dargiinis humni isaa jabaataa dhufee qalbii namaa keessatti deebitee turtee qabsoon adda bilisummaa Oromoo dhuftee namni karaa san dhufee akka duratti isaan kaasan guutamaas karaa san dabranii san booda sunis deebi'ee ka'ee achi keessattis gahee isaanii bahaa turanii manguddichi kun gaafa amma fincila diddaa gabrummaa dhuma wayyaanee kuffisuuf dargaggeessi geggeessitu kanallee waraanaa fi ijoollee gidduu deeman. Kaayoon isaanii manguddoota kanaa guddoon maalii ijoollee dhoorguu hin danda'anii because ijoolleen qabsoo kana geggeessuu qabdi waraana garuu ijoollee irraa dhoorgutti xiyyeeffatanii ijoollee kennan ajjeesinaa gaafin ijoollee kenna deebi'uu qabaa jechuun jidduu deemuun hojjetan umrii isaanii fixanii qabsoo irratti kana qaban seera hambaa irratti illee wal argaa lafa gadab kana keessatti manguddoo jajjaba namni kun hangafa halangee raayyaa kajawaati halangee duraati nama dubbatee dubbii hiikuu bakka waa rakkatanitti isaan soqaa jedhamanitti isaan barbaadamanii dubbii hiikan dubbii kan keessatti illee qajeelloo dubbatan waa olii gadi qabaa kana hin godhan kanaaf gara seera hambaatti illee seera hambaa harka isaa jiraa hin beekanii dhugaa dubbatanii gahee guddaa qaban. Sadaffaan waan uummataa ifaa jiran. Amma dura waa'ee karaa Adaabbaa Angeetuu kaasan. Karaa Adaabbaa Angeetuu kun Angeetuun tun magaalaa guddoo aanaa Harannaa Bulluq. Dalloo irraa kiiloomeetira 20 jirti. Dalloo bunaa guddittii irraa. Adaabbaa irraa Harannaa magaalaa Angeetuu kana dhaquuf kiiloomeetirii 110 deemta. Kiiloomeetirii 110 kana yaa kiiloomeetirii 100 ka deemtu. Kiiloomeetirii 100 deemtu kana dura karaan hin turre. Jidduu kana uummanni jiru fardaan deema 3 bulaa 4 bulaa walitti dhufa. Lafa kana buna jira, warqi jira,
warqee chuweessi kan nyaatan kanatu jira horii jira qabeenyi laga sanii akkasumaan laga harannaa kanatti hafe qabeenya kana baasuuf deettuun yoo argitee deetti itti geetti gaarumsan keessatti duuti malee garri itti fe'anii deemanii mana yaalaa argattuun hin jiru namni uma dhibeetti xiqqoo argitee akka fincaanii akka maaliin qaba achumatti du'a yoo bokkoo kelle achumatti du'a dawaa argachuu hin danda'u dawaa dhayixee fiduudhaaf guyyaa 2-3 deemta isa kana ifaajanii karaan kun amma already hojjetamee hojjetamuu kontraata karaa san hojjetutu qajeelchee hojjetee uduun fixin hafe malee already hojjetamee har'a uummanni itti fayyadamaa tajaajila kennuu jalqabee hin dhumanne kontraatota dadhabee amma mootummaan kontraatara san kaasee ka biraa bakka buusee jira. So isa xiyyeeffannaa akka mootummaan kennuuf yaada san kana keessatti gahee guddaa taphatan maaliin beekan bakka bu'aa uummataa ture karaa kana deemanii nuti hojii gama siyaasaan jiru hojjanna isaan ammoo bakka rakkannetti fidaa manguddoota kan ji'a lamaan deddeebi'ee waajjira mootummaa Oromiyaa irraa kaase erga karaan kun mootummaa naannoo Oromiyaa irraa gara federaalaa dhufe ammoo Itoophiyaa mangadoo baalasilxaanii dhaquun ministeera daandii transport ministeerii warqinee bira deemuun haga afayaa'ii deemuun abbaan duulaa gara afayaa'itti deemanii olii gadi ifaajanii waan kana karatti galchanii uummata isa qofaa miti karaan amma dura isaan kaasan kaayyoonni yuunivarsiitii Maddolaabu bara dabretti dhuman sun karaa guddaa Shaashamannee Goobba dhaqu Roobee keessa ba'ee karaan sun gaara keessa deema gaara Haji Abdullaahii Ganamoo itti lole gunda ka jedhamu san gama gamana laalaa deema waan caafamuuf irgisaa xiqqa diizaayinii isaa fooyyessuuf yeroo aspaaltiitti deebi'u yaalamee jira hin taane miidhama guddaa geessa isa karaan duratti isaan dubbachuu fedhan karaan ammallee uummanni laajjoo kun eessa jiraata sirkaa gadiin jira asii ka'ee laga waabeerra gadi fundulee deemee aanaan kenna kun gadi dhagaafaa walitti dhaabata laga maqqaallaatiin uummanni sunillee laga san keessatti hafee karaan argan kana hundaaf ifaajaa turan kana hundaa dubbataa turan kanaaf nama dhagahama qabanii nama ummata kanarraallee ifaajee qabanii umrii isaanii kan akkanaan hin finne ummata isaaniitii xaaranii qabsoo ummataa keessa hirmaatanii fixanii isuma kan argitee waan isaanii irra dubbachuuf asitti argamee galatooma jechuu barbaada. Hedduu galatooma nutillee akka Oromiyaa Freedom Miidiyaatitti baay'ee galatooma isiniin jenna namni of qofaaf miti ka dhalatu biyyaaf dhalataa sabaaf dhalataa isaan immoo biyyaaf dhalatanii rabbiin kanaaf umrii isaanii kaa'e ummata keenya keessa abaadir atis dhiftee isaan jajjabeessitee udda magaala kana dhufanillee faana buutee immoo gurra isaan irratti akka isaan dhaganitti nama gartee galata namaa beekeetu ka rabbillee beekaa waan goota sanis argeera immoo ammallee akkanatti yaada isaan dadhabbii isaanii kana ibsuu keetiif hedduu galatoomsiin jenna. Abaadir yoon beeyne yeroo biraa bal'inaan isin barsiifna bakka bu'aa hawaasa adaabbat turanii paarlaamaadha. Kanaaf yoo rabbi jedhe asitti illee akka fiiganiitiin hin dorgoman Tiraampiin faana dhaabatan irratti hojjenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media sagantaa waaree ilaalaa kenna kagartee keessummoota kabajaa Haji Qaasim Joonjatiin wal qabate gaaffii deebii isaa wajjin taasifnee fi akkasumas yaada isaanii dabalataan Abaadir wayyaa waliin taasifnee kanumaan xumurraa nagaan nu turaa isiniin jenna. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa.